Hayyee kabajamtoota chaanaala Ciro arrantana qophii teenyatti Tamsasaa Jalalaa torbaanitti yeroo lama isinii dhiyaattu keessatti arrantana immoo Jalalaa osoo hin taane qophii artistoota qabannee dhiyaannee jirra. Artistoota keenya guutuu mee argaa fi takka takkaan gaafannaa isinilleen hanga qophii teenyatti dhumatti nu waliin tura isiniin jecha asumaan immoo chaanaala keenya Ciro subscribe like share godhuun dagatinaa isiniin jecha mee qophii teenya wajjin hanga dhumatti nu waliin tura. Hayyeega dhaggeeffattoota keenya qophiin deetaa arrantanaa artistoota keenya hanga tokko irraa mee warra Oromoof ni qabsaan jennee yaan hanga tokko irraa gaafii gaafachuu fi duratti mee weellisaa Jaafar Yusuf maal jettamee ati weellisaa Jaafar Yusuf waa'ee ammaantanaa kanaa fi kanuma ji'oojii haaluma yeroo jiru kanarratti maal jetta Jaafar Yusuf? Egaa weellisaan Jaafar Yusuf beekii akkuma koo humaa funtaatu jarri amaanaa sabaa nyaatu jechuu jira. Mee itti aansuun immoo weellisaa Jaamboo jotte maal jettamee ati weellisaa Jaamboo? Egaa weellisaa Jaamboo jotteettis bilisummaaf kanaa bilisummaaf duunaa jechuu jira. Mee itti aansuun ammoo ammaan tana weellisaa Xiqqaa Tafarii maal jaamee haa dhageenyu. Weellisaa Xiqqaa Tafariitis kinoo akkana ja'a waa'een keenuun gallee dubbadhu finfinnee jechuu jira. Mee ammaan tana immoo itti aansuudhaan weellisaa Khaddiir Martuu Khaddiir si malee yookaan mee weellisaa Khaddiir ati hoo maal jettame? Egaa weellisaa Khaddiir Martuutis sinoo akkana ja'a saree ijaan dhiinuu jaamti maleedha ja'a. Mee itti aansuun immoo ammaan tana weellisaa Khaddiir Sa'id mee Khaddiir Sa'id yoo maal jaame? Egaa weellisaan Khaddiir Sa'idis kallacha Oromoota si qofaa bilisummaa tiyyattiin na dhaqaadhaa jechuu jira. Mee ammoo ammaan tana itti aansuudhaan weellisaa jaalatamaa fi weellisaa kabajamaa Hacee Hundeessaa ilma Hundeessaa Boonsaa mee maal ja'a inni hoo haa dhageenyu mee. Egaa weellisaa Haceenis eessa jirtaa kottume na wallaantaa jechuu jira. Mee amma ammaan tana itti aansuudhaan weellisaa amma yeroo dhiyoo kanatti muuziqaa isaa amma gallakkise weellisaa Yoosan Geetaahuun maal jaame inni hoo haa dhageenyu kun. Egaa weellisaa Yoosan Geetaahuunis bulloon garmaamu tura maaliif mana hidhaa oolaa jechuu jira. Mee ammoo ammaan tana itti aansuudhaan weellisaa Kiikiyyaa Badhaadhaa hoo maal jaame haa dhageenyu.
wallisaa kiyya fudhate shan daddaaqa shan dandeenye jechi jira akka waaqaatiin argeenye jechi jira dubame ammaan tana immoo itti ansuudhaan wallisaa xumurarra gaafannu fi wallisaa macarashara gaafannu wallisaa Caalaa Bultumee maal jedhame haa dhageenyu. Egaa wallisaan Caalaa Bultumeetti akkana ja'a qophii teenya Tamsaasa Jaalalaa kutaa sadaffaa Ramadii tokkoffaa hinoo akkanatti finnee goolabna jirra. Ramadii lammaffaan immoo akka nu eeggata. Kutaa sadaffaa Ramadii lammaffaan qabannee dhiyaannutti qophii teenya Tamsaasa Jaalalaa nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jecha aswaanoo chaanala keenya Ciro subscribe godhuu hin dagatinaa. FB gubbatti immoo chaanala FB keenya peejii keenya Ciro kaafaa oo kajo like follow godhuu hin dagatinaa isiniin jecha asumaan nagaa isinii dhaammannaa muuziqaa tokkoon gargar baanaa muuziqaan sunis muuziqaa haceetii dhaggeeffadhaa isiniin jecha asumaan nagaa Ramadii lammaffaan qabannee dhufnutti. Dande suku ya barafakatu narragasif baha kana kakenjirtu rabbana fi siume undaki tutulche kisa kifi bifake walkita bareche dande suku ya barafakatu narragasif baha kana kakenjirtu rabbana fi siume undaki tutulche kisa kifi bifake walkita bareche jireenyi komari jireenyi dachira simalina tabu wahundi wamara anohum nankabu watoko simbodu duki badu site ansedi jireenyi komari jireenyi dachira simalina tabu wahundi wamara anohum nankabu